Akka biyyattiitti miidhaa korneyaa bu'uureffatee dubartoota irra gahu ittisuuf tattaaffiin taasifamuu cimuu qabaa jedhan pireezidaantiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee guyyaan Rivaanii Adii bakka hangoonni olaanoo biyyattii argamanitti magaalaa Adaamaatti kabajameera. Ayyaanni kun dhaadannoo yeroo kaminuu bakka kamittuu haala kaminuu miidhaa saalaa gonkumaa caljechuu hin qabnu jedhuun bakka pireezidaantiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee fi hooggantoonni olaanoo biyyattii fi qaamolee garagaraa argamanitti kabajame. Ayyaanicharatti pireezidaantiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee miidhaan saalaa dubartootaa fi daa'imman dhiibbaan xiinsammuu dinagdee fi hawaasummaa irratti geessu olaanaa ta'uu eeruun sochiin guyyoota 16 dhufaniif gaggeeffamu kun qooda fudhattoonni sadarkaan jiran xiyyeeffannoo guddaa akka kennan kan gargaaru ta'uu ibsaniiru. Akka biyya keenyaatti miidhaan saalaa dubartootaa fi daa'imman dhiibbaan xiinsammuu dinagdee fi hawaasummaa irratti geessu olaanaa ta'uu eeruun sochiin guyyoota 16 dhufaniif gaggeeffamu kun qooda fudhattoonni sadarkaan jiran xiyyeeffannoo guddaa akka kennan kan gargaarudha. ጥቃት ስነ ልቦናዊ ጥቃት በተለይ በስራ ቦታ አካባቢ የሚታይ ነው። ይሄም ጥቃቶች የማይታዩ ናቸው። ትኩረት ሰጥተን እንድናያቸው ማድረግ አለብን እንዲፈቱም ማረግ አለብን። keessattuu waggoota muraasa darban keessatti dhiibbaa dubartootaa fi haadholii bakka hojiitti mudatu hir'isuuf iddoo tursiisa daa'immanii qopheessuu madda galii jireenya isaanii fooyyessuu uumuun fi hojiiwwan biroo faayidaa isaanii dabalan xiyyeeffannoo argachuu akka qaban ibsaniiru. በስራ ቦታ ወዘተ ያሉትን እሱን keessattuu waggoota muraasa darban keessatti dhiibbaa dubartootaa fi haadholii bakka hojiitti mudatu hir'isuuf iddoo tursiisa daa'immanii qopheessuu madda galii jireenya isaanii fooyyessuu uumuunii fi hojiiwwan biroo faayidaa isaanii dabalan xiyyeeffannoo argachuu qaban. ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በአንድነት በኩልነት ተፋቅረን ተከባብረን የምንኖርባት ሀገር ማረግ አለብን. rakkoo jiru salphaatti ilaaluu hin qabnu jechuun dubartoonni daa'immanii fi haadholii hojii ol kaasuu fi sammuu isaanii gahoomsuu keessatti xiyyeeffannoo akka argatan dhaamaniiru. የሴቶች ጉዳይ ደግሞ ድንበር የለውም. rakkoo jiru salphaatti ilaaluu hin qabnu dubartoonni daa'immanii fi haadholiin kallattii hundaan jiran miidhaan irratti qaqqabu qixxeedha. hojii ol kaasuu fi sammuu isaanii gahoomsuu keessatti xiyyeeffannoo hojjetamuu qaba. ይሄንን በደንብ መያዝ አለብን። ይሄንን መፍታት መቻል ማለት ለሀገር ትልቅ መፍትሄ ማምጫ ማለት ነው። miidhaa saalaa dhaabuuf dhimmichaaf xiyyeeffannaa kennuun fi fayyadamummaa dinagdee guddisuun barbaachisaa ta'uu isaa hubachiisuun akka biyyattiitti miidhaa saalaa ittisuuf hojiileen jalqabaman itti fufuu akka qaban hubachiisan. ተጨባጭ ስራ መሰራት ይችላል። በጣም ብዙ miidhaa saalaa dhaabuuf dhimmichaaf xiyyeeffannaa kennuunii fi fayyadamummaa dinagdee guddisuun barbaachisaa ta'uu isaa hubachiisuun akka biyyaatitti miidhaa saalaa ittisuuf hojiileen jalqabaman itti fufuu qaba. ሲፈለጉ ሊያድጉ የሚችሉበትን ተጎዱ ሴቶችን የምንጠግንበትን ስራችን በእውነቱ በዚህ አኳያ መጠናከር አለበት።